akkam jirtanii wayyaadha sa'aatii laaqanaatii nu bira yaada tokko isiniin maree jedheetiin dhufee jedhe qabxii sadiirraallee xiqqoo dubbachuun barbaada tokkoffaa xalaa kaampeenii irratti godhaa jiru tokko lammaffaa irratti ammoo waa'ee rakkoo baqattoota Oromoo walitti qabate sadaffaa ammoo maal feetan ka jedhu irratti sometimes media irra barbaduun kun namatti tola. I think privacy nama just absent ta'uun namatti tolee jira. So kanaaf yoo asitti dhufee isin dubbachuun direct access na wajji qabdanii Facebookiin ammoo haalli ammaa kun commentii isin barreessitan illee ni argaa. Qeerroo mashallah galatooma Abdullee galatooma hund Abdurroo galatooma hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Waa hedduus mataa kiyya keessa jira. Waa hedduurraa kam akka dubbadhu kan jedhu mee maratti yoo inni xalaatirraa jalqabeetiini kaan ammoo as deebi'ee jira. Haasaa kana haasa'umaa fi bareedaa batoon ta'in sometimes garaa nu gubeetiini yoo nuti hin dubbatin yoo nu warri uummata afoo deemnu kun dhugaa uummatatti ni mini uummata jaanjessine waan bita wallaalaa fi gabaa arrabsa jedhani mammaa dhageettanii jirti mammaa bita wallaalaa fi qabsoo Oromoo kana keessatti wannan guyyaa guyyaarraa baraa jiru bita wallaalaa biyya san keessatti Oromoon persentii 64 kana hinga daddeetti dubbadhee jira nama 10 Itoophiyaa keessaa soo fuutanii namni 6 yookiin namni 7 uummata Oromooti. Uummanni akka Tigree olaalta maqaa fi amma xalaa tokko kalee warri Itoophiyaa akka jedhanii baasanii naafxanyootuma sun wal gaheetuma sii galee akka Oromollee kan daddaallee keessa jira nama 750 of jalaa qabna jedhaniitiin intala Keembaas ka Kaalifoorniyaa akka jijjiiranii jedhan warroota akkasiiti warroota mallaqa guddaan deemu harki guddaan jira Oromoota naafxanyaa yookiin ammoo jecha san fayyadamuun barbaannee because hopefully gaaf tokko itti fayyadamuu qabna. Fakkeenyaaf biyya Ameerikaa kana keessatti ummati kun gur African Africa yookiin ammoo hundeen isaa ka Afrikaa kan Ameerikaa keessa jiru jechuudha. Ummanni sun sadiin dura maqaa addaa qaba. Maqaa Nigroo jedhu qaba. Maqaa I think kar maqaa sadiitti jalaa babbadaa jira. Oromoo keessatti illee maqoota garii fakkeenyaaf maqoota amma akka jecha gaallaa jedhan kan si galee gariin namaa ka ittiin maletu jira si galee gurguramaa ka ittiin maletu jira jechuuni an akka Oromootti Oromoo sabboontuudha akka Oromootti Oromoodha jedheen booda so kanaafiyyuu jechi sun nan miidhullee nan aarsullee garuu gantuun akkasii kan keessa jirtu hedduudha. Qabsoo Oromoo keessatti akka ilaalcha kiyyatti because dhaloonni kun dhaloota abaa'oon guddiste dhaloota maatii abaa'oorraa warra dhufee jedhe waa hedduu gaarii Oromummaa keenya eenyummaa keenya barree afaan keenyattiin boonnee of bira dabarree saba addunyaa barsiisaa jirra carraa nu ta'eetiin garuu hanga guddadhee waa hedduu dubbisee waa hedduu argaan jiru kana keessatti qabsoon Oromoo wanni firii argachuu deefi dhugaa fi dhalatu keessa jira gariin kijiba si galee biyya empire tana keessatti empire jenneen arabsitu kan keessatti yoo harki 65 nu ta'u taate eenyu bitee eenyu gurguraa jira kan jooftu wal ibsa kun ammoo gariin keessan ammoo kana qunnamtanii Oromoo illee yoo ta'e Oromoo fi yoo hin ta'ini akkamitti Oromoo jennaan so Oromummaa ID yookiin maqaa miti si galee tokko kasii kennee tokko kasirraa fudhatu dhaabni tokko kaayyoon isaa yoo ifa hin ta'in kaayyoon dhaab tokko maalidha anaafsi isni ana eenyuun bulchuu eenyuun jiraachisu waan biyya Ameerikaa kana keessa jiraadha galanni kan rabbiiti maaf galata rabbiin jaallatanitti fakkaate biyya keenya keessatti ni yaadadha 18 biyya dhaqee shamarran takka mucayyoo gurbaan tokko shamarran tokko karaa irratti tumee jira nam tokkollee irraan oogu bayima dhaabatanii haatumatu jedhan sigal biyya akkasii kana keessa hin jiru. Biyya yoo ati na dhoofte ansi dha'u keessa jira. Biyya yoo ati qawwee qabaatte anis qawwee qabaadhe sittiin dha'u kana keessa waan jiruuf waan fee dubbadheen jedha. Kan inni dubbadhuuf yeroo baay'ee ammoo akka dubartii tokkotti biyyattiin dhaladhee guddadhe
aadaa biyyaan beeka sirna cunqursaa biyyaa ka akka oromummaatiif akka dubartii biyya keessa jiru ammoo nan beekee jedha hawwiin kiyya saniif sagalee ta'uudha asitti isiniin faarfamuu fi miti so politika oromoo keessatti illee jechuu ka barbaadee jettu warroonni akka kennaa sometimes beektanii wanna like oromummaa akkanatti yoo raafee gokka gootatti iyyee jedhee namni si dhageeffatu dhibbatu jira yoo ati dhugaa dubbatte ammoo yeroo baay'ee dhugaan tun gurra hin qabdu dhugaan tun in fact gareen xiqqoon tokko walitti gudda ijaaramteetiin sagalee uummataa cufte jette harki torbaatamni nama 10 keessa Itoophiyaan namni 6 yookiin 7 yoo Oromoo ka ta'u taate eenyuun gabroomse kara kaaniin gaaffiin nu gaafataa ture maaliidha gaaffiin politikaa paartiin kenna gaafataa ture maaliidha because amma Tigree yoo laaltan akka duratti isinii kaa'e nama 10 keessa namni walakkaa qofatu Tigreedha biisan keessatti nama walakkaa qofatu Tigreedha ummata kanatu waggaa 27 nu bulchu jennee himanna ummanni Amaara jedhama immoo hin jiru lafa Amaara jedhantu jira lafa Amaara san keessatti sabaab sablammiitu jira sabaab sablammii san keessa wallo tokko qibaanti tokko agoon tokko harka xiqqatuu ummata kanatu jira malee ummanni Amaara jedhamu tokko hin jiru garuu gantuun kenna Amaarummaa afaan Amaaraa baratee magaalatti galee as deebi'eetiin isatu nu gabroomse isatu nu gurguraa jira so warri politikaa keessa dhaabbileen fa'iyyuu haa ta'u mishiniin kenna maaliidha gaaffiin kenna maal gaafataa jirra because qabsoo kanarratti I think haga of beekuu maybe amma dhiyeenya kan uummata afaan Oromootti haa dhufu malee qabsoo kana keessatti hirmaannaa qaba namoonni kenna baay'ee ka beekan Jawar Mohammed hiriyyaa wajji guddannillee because gaafanni biyya kanarraa dhufee jalqabeetiin qabsoo kana wajjuma deemaa turre wajjuma harka dhahaa turre afatti illee bahuu dhabne jechuu kiyya namoonni akka kiyyaa yookiin ammoo kan jiru dhaloota irraa jalqabanii qabsoo kanarratti du'aa jiran kan namni hin beeknetu baay'atee jira so akkamitti uummanni Oromoo uummanni parsantiin 60 qabsoo waggaa 40-50 godhee galmaan gahuu dadhaba maal gaaffiin maal nu deemnu suni maaliidha because yoo namni akkanaan gaafadha nama gaaf duraa isinitti mee jira politikaa paartii sadii waamnee isiniin jedhe ooyillee ABO kafaa waamnee maaliif qabsaa'aa jirtan mee katabbiidhaan qabxii tokko lama sadii nu kennaa jedhan otama maqaa ebalu kennee ebalu dhiise jedhanii kana nyaatuuf ka'u hedduutu jira akkanumaan sii galee akka kana arrabsuu ka waa hedduu dubbatu hin jira an ilma namaati of course arrabni keessatti dhagahamee jira garuu saniif hin dhiisu pointiin ana sirra dhagee isinitti dubbachaa jiruu fi sometimes namni gariin uumama isaatiin namni marti uumu rabbi nama gaafa uumu kennaa addaatiin nama uumu I think ani kennaan kiyya kennaa hedduu namni marti kennaa tokko ol qaba asitti dhufee arrabsamuu fi kennaa wanna gogaa akkasiin qabu hin jaalladhu innis illee arrabsu garuu duubatti deebi'ee taa'uulee numa hin danda'amu mirga kana pointiin asiin jedhaa jiruuf akka ani dhugaa hin dubbannee fi meeqatu lallabaa jira si galee eenyutu si filatee eenyutu abaa'uu filatee moo eenyutu kafaa'uu filatee achi kaa'e eenyutu waraqaa filannoo kamtu ta'eetu achi kaa'ee jedhe hin jiru wanti akkasii qabsoo kanarratti Oromoof yoo ta'e dhugaa dubbannee karasiin deemne jenna so garii dubbachuuf mammaa maaltudha bakkisuuf dhalti cal'isuuf bakkisuuf bakki cal'isuuf dhalti taanee garii rakkanne jira marattuu wantiin irraa nas bahee jedhee fi walgahii tokko irraan ture walgahii kanarratti of course yeroo marayyuu akkuma isin gaafatte maaliif sagaleen Oromoo dhaga'uu dadhabe eega Ameerikaan dimokiraasii barbaanne ka jettu taate warroonni karaa dimokiraasii karaa nagaatiin fidan mana hidhaa keessa jiranii maasiniif hin dubbanne yoo jedhu haasaa tokko irratti warra olaanaa kanneen jechuudha irratti mootummaa Ameerikaa hojjetu haasofnu absolutely marii kana keessatti waan waadaanaa seenanii waan naan jedhan isinitti maa jira marii kana keessatti mariin kun yoo ta'u taate ummata mara warra sanillee qabatee dhufaa kan hin jedhu waadaanaa seenanii bor waan jijjiiran sana rabbitu beeka jechuma waan jarri jedhan isinitti maa jira wanta godhaa jirru kana keessa jechuudha waa hedduu godhaa jirra everyday xalaa barreessina everyday ofiisa wal geenna waa'ee baqattootarraa waa'ee beelarraa waa'ee boombiirraa waa'ee hidhamtootarraa so anyway so itti deebi'ee qabxii kana fixuu fi akkamitti uummanni harki nama 10 keessa namni 6 yookiin 7 Oromoodha
asii garagallee hoo sabaaf sablammiin jaaladha sabaaf sablammiin dhagahamuu qaba laala nuti oromooni harka torba nama 10 keessa namni 7 oromoodha nama sadiitu gosa 80 oli ka ta'u biyya keessa jira namni 10 keessa gosa 83 bakka bu'ee jedha gosa 84 oromoodha 84 kana tokko mataa isaatitti persentii 70 Itoophiyaa keessaa qaba lakkoofsaan garuu hoo aangoo irratti warroon lakkoofnu naafxanyoonni yookiin gosti bira namoo fakkeenya namoota akka Taayyee ta'e namoota akka eenyu maqaa isaa Shimallisii kana maalitti lakkooftan mee kataba achirratti namoonni akka Shimallisii maalitti lakkooftan namoota akka mee Abijillee taatu makaadha jedha gaaf kanaan Oromoo jedha gaaf kanaan maka jedhee namoota akka Shimallisii kanatu Oromoo keessa guutee jedha so Oromooni rakkoon isaa Amaara otoo hin ta'in rakkoon isaa diina biraa Tigrii otoo hin ta'in rakkoon isaa isa keessa jira rakkoo kana ammoo kan Oromoo isin bulcha jedhu ka ingadda wanna sitti roadmap baafne jenneef because dhoksaadhaani aangoorra bahaniitiin ergamtuu gosa biraa ta'anii gosa xiqqoo ta'aniitiin nu fixuuf deeman dimokiraasiif ta'aa jiru ani dubartiidha akka dubartiititti baay'ee sodaadhee jedha because gabrummaan kun gabrummaan lamatu nurra jira akka dubartiititti sagalee amma kan buqanayyuu dhabuuf deema akka dhabuun barbaadu jechuudha kanaaf iyyuu hanga jiru dubbadheetiin ka'anatti aaree jedhe ofaararraasu wanta na godhu tokko hin jiru ani ummata biyya bilisaa keessan jira kanaaf sin jechuu barbaadeetiin warroota lallabee akka nuun dubban akka iftoom dhugaa wanni keessatti bilisummaan asitti dhoksanii karoora kan qabne baaf tokko hin jirtu ka bilisummaan deemu ka bilisummaaf nuun deemaa jiru jechuudha ifaan ifatti dubbatuu qaba ifaan ifatti ummanni keenya itti mari'atuu qaba kana keessatti carraa kana godhaa jirra jechuu barbaadeetiin qabsoo kana keessatti ammoo qabsoo kanaaf ka du'aa jiru keessatti yeroo kana keessatti dhaaba woboo wanna hun kreditii isaa irraa xiqqeessuuf himni of kenna akkuma nuti of kennine akkuma ani biyya kanatti of kenne jiru kiyya dhiise namni ergatee fotoon ta'in ofii kiyyaaf godhaa jira jarris of kennanii godhaa jiran kanaafuu hedduu galatan qabna hedduu namni keenya itti hirmaatu qaba namni keenya bakka bahaa fi dhiyaa kaabaa fi qabsoo kana keessatti hirmaatu qaba qabsoon kun qabsoo dhumaa ta'uu danda'uu qaba because ummata nuti harka 70 isin hin jennee jirra qabsoo dhumaa ta'uu qaba kanaaf ammoo isin maal gootani isin akkuma bishaan gabateerraa asii achi dhawwatu hin ta'ini xiinxaluu qabdan isin akka nam tokkootitti mataa keessatti xiinxaluu qabdan miidiyaan tokko yookiin nam tokko sagaleetti guddatee maayikiroofoonii qabateetiin isin asii achi deemuu hin danda'uu hin qabu akka ilaalcha kiyyaatti kanaaf iyyuu meeshaan masirra dhiiseetiin waa'ee hadda Twitter campaign website keenya irra jira akkuma beektan Secretary of State in Ethiopia jira Anthony Blinken biyya jira Ethiopia jira jedhiifama naagata Kenya jira campaign lamatu deemaa jira I think website keenya namni baay'inni waa irratti baa'atee fi xiqqoo crash ta'aa jira jecha namni haga 3-4 natti barreessitanii jirtan Twitterii tokko campaign tu jira kun ammoo xalaa barreessan jira xalaallee nutti kennanii edit gooneetumaan achumarra kenna nama biraa wajjin dalagneechu kreditii fudhachuuf miti maqaa ammoo dubbachuun barbaanne xalayaan kun maal jedha marii dhufu irratti jedha Anthony Blinken Obasanjoon ka AU special envoy ta'eetiin achi jiru TPLF dubbisee Shimallisii garaagarummaa Shimallisii fi Abiyyi Rabbi haa beeku dubbisee jedheetiin achitti godhaa jira kana keessatti yoo ummata kee yoo warra hidhamtootaaf sagalee ta'uu barbaadan taatan yoo Jawaariin idduun keessan because maqaa Jawaarii hodhaamu waan hedduunitti dhagahamuuf because waa hedduu otoo qabu dhiisee biyya san ka deemee oromummaa isaatiif otoo Jawaar maqaa mohammed jechuu qabaatu baate otoo maqaan isaa Daani'eel ta'e otoo maqaan isaa I don't know maqaa kiristaanaa wayii ta'e silaadha Jawaaras hin ta'u Jawaariin kan mana hidhaa keessatti hidhee itti aanee kan mana hidhaa keessatti akka inni sagalee dhabu ka godhee jira maqaa mohammed jedhu saniif shakkii miti sun maqaa mohammed jedhu suni ka isallee akkas godhee jedhee kennuma gariin harki guddaan kennu dhugaa isinitti mu barbaanneetiin jechuudha bal Jawaar maqaa Jawaariitiif miti koo maqaan Jawaar kun maqaa beekamaati maqaa mohammed san turkise kanaafiyyuu yoo Jawaarii sagalee ta'uu barbaadan dhaqaatii Twitteriitti hirmaadhaan namoota 600 keessa jiran dhaqaatii xalayaa san ergaa jedha Facebook irra jiraachuu qofatu hin ta'in waan isiniin jennu kana godhuu qabdan dhiiroo because nuti illee kaasitti lallabnuu fi
qilleensi gubbaa irratti qofaa miti sagaleen nu dadhabdi dhaqaati godha Twitter irratti campaign at least torban yookiin torban darbee campaign yeroo mara goon torban akka kanarratti hirmaadha xalaa kanarratti hirmaadha isin jechuu barbaadee jedha keesii dhumaa akkasitti hirmaa tonteen tokkollee isinitti barbaadu akka raajitti biyya wayiiti maqaa dha'uun barbaadu biyya kana baqattoonni teenaa gad 300 biyya kana keessa jirti waggaa dabree Novembarii keessa natti dhufe mucaan tokko natti dhufee natti barreessee akkanatti rakkannee jirraa jedhe achi immoo January keessa natti fakkaatee saba Tigree galmeessanii didanii naan jedhe okay jedheetini na akka tasaa ta'ee biyya san keessaa nama waan beekuuf mootummaa dubbisee jedhe jechuudha mootummaan kuni akkasii akkanatti Tigree galmeessanii Oromoo didanii ka jedhu ji'a tokkoffaa moo ji'a lammataa irratti itti jechuudha ji'a 10 haddaa February keessa itti meenaan warra UN dubbisaa naan jedhe okay ana bichaan kolgeenye qaamaan February keessatti inni Juuni ji'a jahaffaa keessatti warra UN walga'e warra UN maal jedhe lakki wanti uummanni Oromoo hin jiru baqatee biyya kanaa jedhan gaaf tokko rabbi maqaa himuun barbaanne because security tu duuba jira warroonni maqaa beektan ka waliin haasofne ka beektan in katabina achumatti dhiisaa isiniin jedha at least mucaa ijoollee lamaan tokko lama maan achi walgeenye dura investigate goonaa jedhan achi laala mucaan dubbise mootummaa keessa jira mootummaa biyya san keessaaf dalagaa aangoo guddaa qaba kanaafuu maannaan jedha dubbiin kun raajiidha akkamitti UN akkasin gootu UN ofiisa kiyyatti yaamee dubbisaa naan jedhe UN itti gaafatamaa biyya sanii jechuudha ofiisa isaatti itti yaamee dubbisee jennaani wanni akkanaan jiru investigate goonaa jedhan achi okay godhaniitiin hin jirtu Oromoon jedhan mucaan kun wayii biyya ollaa biraa jiraatiin naanaan jedhan okay mucaa kana bilbileetini biyya ollaa wajjin lakki biyya tana keessa jirra akkanaan amammoo qimaantillee nu biraa galmeessaa jiranii nu galmeessaa jiranii naan jedha amma achi mucaan kun raajiiti ta'eetini nama isa irra olaanaa guddatti ka dhimmi kun ilaalu daarreetti UN walitti na fidee jedha jechuudha walitti na fidee akkanaa jennee itti himna amma abbaan sun baay'ee raajiiti ta'eeti UN tokkana godha bakka nuti mootummaa fi UN delegation uumne bakka sanitti erginaa investigate goonaa jedhan na UN itti gaafatamaa yaaman jechuu ka biyya sanii nama kara lamaa sadii dhaqanna fakkaate akkan himannaa akkanaatu jira jennaan okay investigate jointi otoo si wajjin dhaqini dhimmi baqataa kun nu ilaala nutu dhaqa duraanii jedhan isni galee mootummaadhaani otoo wajjin dhufini maal godhan isinitti fakkaate early stage irra jira wanni kun dhaqanii waggaa tokko wayi Oromoo galmeessuu didan amma Oromoo sossoqu jiran I don't know wanti kun gana hin dhumne sababa isni kaasaa jiruuf hangam Itoophiyaan tuni hangam sirni Itoophiyaa kana keessatti harki Oromoo guddatu jira Oromoo biyya keessa tun ta'in biyya alatti illee akka carraa dhabsiisu tokko isinitti barbaadee jira kanaan walitti kaasee biyya keenyaa isinitti mee jedheetiin achuma irratti fixuu yaalee jira Keenyaa kana keessatti amma agartanii Sudaanii addunyaan hin beektu akka Itoophiyaa rakkoo keessa jirtu kanaafuu addunyaan mallaqa baay'ee kennaa jirti yeroo addunyaan biyyoota ollaa Itoophiyaan itti baqattu mallaqa kennitu kana keessatti Keenyaan baqataa galmeessuu dhiisti remember uruu Keenyaataan amma akka regional leader naannoo saniif afaan Ingiliffina dhibeetti Oromoofina dhibee his regional leadership amma isatti ilaalamaa jira Senegal isatu dialogue kanallee akka deemu saniif Anthony Blinken saniif Keenyaa dhaqee jedhe meelala yeroo Itoophiyaan ibidda keessa jirtu yeroo mootummaan Ameerikaa particularly waa'ee Oromoo waa'ee sabaaf sablamneetti dubbatee jedhu kana keessatti Keenyaan uummata Oromoo galmeessuu diddee jetti akka dhagahetti xalaa katabaa jirra wanti nu goggonuun akkanaa kanneen yeroo mara iyyuu baqataan yoo rakkoon jiru Keenyaan balbala cufatti sababa Keenyaaf Itoophiyaan harka ol keessaa qaban karaa biizinasaatiin fakkeenyaaf intaloo pirezidantii ta'amma kalee Abiyyi wajji teettee jette tana agartanii jirtanii saala warqite jedhanii tana jechuudha intaloon suni harka 75 Oromoo jechuu beektan namni gariin isin jibbisiisa because anis Oromoo isin illee Oromoo akkam jetta anyway Oromoodha isin kara tokko maatii afran keessa aadaaf abbaa akkoo fakkaakayyuu afran keessa tokko qofatu warra Amaaroof hin jedhu kana jechuudha
haa ta'u garuu hoo jibbiinsi isiin oromummaa jibbitu yennaa isin keenyatti UN keessa dalagaa turte biizinasa karaa warra kanaa walitti qabdee jette. So amma akka linkitti ka godhaa jiru kara Kenyaan UN Security Council irra jirtiin beektan. Security Council namtichi as New York hin jiru Afrikaa bakka bu'ee warra Keenyaa kana. Warri Uhuru Kenyataan ammoo namicha kanaan obviously isatu achi buusee appoint godheeni Uhuru Kenyataa isiin tun ammoo hariiroo guddaa yeroo Keenyaa turte irratti hariiroo guddaa Uhuru Kenyataa wajjin qabde. So amma kanaaf leverage kana fayyadamanii jarri haa dubbisanii barbaadan. Maaf kana isin kaasanii fakkaatee jedha. Oromooni rakkoon isaa tokkoffaa akka Oromoon nu keessa rakkoon nu akka ta'e rakkoommaa ummatuma Oromooti malee ummata gosa biraa akka hin taane lammata ammoo warroota social media irratti akka ta'u siigalee maali Oromoon beeku aangoon fool lafa jiru allaattiin samiirra wallolti jedha. Aangoo hin qabne irratti Oromoon asitti walloltee walii aartee eenyutu aangoo kana fudhata eenyutu aangoo fudhatee haasa'ee jedha. Maali paartii sadii Oromoon ka'een gadda walloltee jette kanumarra walloltee jette dhuguma. Anyway, amma deebi'ee ka Keenyaatiif ka Saalawarqii fi hariiroo Saalawarqii hariiroo isii warroota kaawwan wajjin qabdullee I don't know ka caccabsee ka gaariitti dubbadhee illee hin beeku akkasuma dhiisee Keenya isinii deebi'ee jira. Baqattoonni teenya ka Keenyaa dhufanii yeroo baay'ee miidhamiinsa adda addaatu irra gahaa jira. Hatiinsa mallaqa hin beektan biyyi Keenyaa kun just corruption hedduutu jira poolisiin qabdee jetti. Wanti nu godhaa jiru tokko kanneen keessatti eegalee xalayaa mootummaa Keenyaa barreessuu xalayaa UN barreessuu because wanni Keenyaan godhaa jirtu kana is illegal international irratti Keenyaan ka barbaadu mallaquma siigalee refugee diddeetiin irra refugee achi kara Keenyaatiin dhufu kun otoo saba biraa ta'e otoo saba Amaaraa yookiin saba Tigree ta'e Amaaraa yookiin jennus ni galee jiran ta'e Amaaraa akkasiin jirtu warra Amaaraa ofiin jedhu san jechuu barbaadetii saba biraa ta'e akkasiin gootu Keenyaan. Garuu Oromoo waan ta'eef akkas gooti. Keenyaan illee maaf akkas gooti isin fakkaate. It's not because Oromoo waan ta'eef miti. Because ka aangoo irra jiru, ka aangoo irra ta'e sirna Dargii keessas ta'e, sirna Haayile Sillaasee keessas ta'e, sirna hadha nafxanyaa ka PP kanas keessa ta'e harki guddaan Oromoodha dhiiroo. Ergamtuu ta'e sirnuma kana iyyuu sirna nafxanyaa ka ijaaree harka guddaa Oromoodha. Kanaaf gareeni sirna kana ka amma PP deeggaru kunniini Oromotu irra jira. Kanaaf Oromoo kana duuba baadde abiyyiin eeguuf maa because maqaa jiraati ilaala. Namoonni ganda geengiidhaani lafa Finfinnee kan gurguranii isinii galee lafa gurguranii Itoophiyaa tanayyuu ka ijaare kar tokko noon altanii jettan dubbiin sun dhuguma. Itoophiyaa tanayyuu ka ijaaree jedhe Oromoodha. Haa nafxanyaa ta'u malee haa goobana daacii ta'u malee sanyii goobana daaciiti ka amma irra aangoo irra jiru beektanii sanyii akaakayyuu goobana daaciiti goobanni daacii miniliikiif ergamee abbaa yeroo Haayile Sillaasee keessa darbee amma akaakayyuutu aangootti deebi'ee jedhe sirna kana ammoo dhiigaan eeguu barbaadan warroonni kuni yeroo zabana san duritti Oromummaa jiraa hin beekan har'a ammoo Oromummaa jiraa beekanii jiran garuu hoo interestii corruptionaatiif because Oromoon harka 70 qabe nyaanni Itoophiyaa san keessaa dhufu harka guddaan qamadiin Arsii keessaa dhufti. Uummanni Arsii ammoo qabeelaan amma eengadda du'aa jiru kun kuma 400 beelaan du'aa ture. UN kamtu dhaqee dubbateef 6.7 million beelaf uummanni beelee Oromiyaa keessa jira. Addunyaan hin dubbattu maa because systematically nafxanyoonni yookiin ammoo goobanni daacii akaakayyuun goobana daacii sisteemarra jiran. Kanaafuu maal godhan isinitti fakkaate dhimma Oromiyaa fi Oromoo kana nuti Oromoodha jedhan. Hedduudhaan ka yaadadhee jedhe yaadattanii dhimma biyya wayii refugee irratti mootummaa wayii wajjin wal dubbisee jira isiniin jedhe. Mootummaan kun maal naan jedhe isinitti fakkaate nama Oromooti miti nama mootummaa aangoo guddaa irra qabu bari seenaa bara anyway namni beeku waan jiru abbaa ta'een dubbadhee jira. Abiyyi bari Oromoodha Oromoo baay'ee jaalata garuu Oromoon isin hubachuu dhabdaniini jedha. Addunyaatti Abiyyi ka gurguru ilmaan goobana daacee yookiin akaakayyuun goobana daacee ka gurguraa jiran maqaa Oromootiin gurguraa jiran dhiiroo. I'm pretty sure kan keessatti akaakayyuun goobana daacee ka laalaa jirtantu jira. Oromoon sabboontan ka laalaa jirtantu jira. Ajandaa biraa kan keessa qabdan ka uummata burjaajessuuf laalaa jirtan jira. An uummata ka dhagahu ka gurra ka beekee rafe kaasuu hin dandeettu ka dhageettaniif xiqqoo bartaniiti waa haa gootaniif si dubbadhaa jira jechuudha. So Abiyyi addunyaadhaan ka jedhu bari
you know Jawar mohammed biyya islaamaa ijaaruufi of course what wallaalanii tunteen you have to understand namni martinuu interest ofii eegu barbaada Amerikaanis ka jettu eenyutu interest kiyana eegsisaadha ani biyya san akka feeti godhii anuma interest eegsisidha tasgabbii interest maal tasgabbii naannoo saniitiif jechuudha so yoo oromoo cuqqaaltee ofirraa qabdee in fact sababiraati bakka kennitee olaantummaa sababiraa fiddee akkuma mamaaraa kana sii galee because oromoo waan taateef oromoo kan nu godhaa jiru isin jechuu barbaadeetiin kanaan walitti ka dhiyaatu biyya kana keessatti waggaa tokkoon dura president Trump akka filameen waggaa 4 dura filamee waggaa tokkoon booda baheen beektan maaliif president Trump waggaa akkasitti badiisan balleessee Ameerikaa waa gochuu dadhabdeef because ummata miiliyoonatti duuba jira maaf miiliyoon duuba jira fakkaata akkuma oromoon biyya Itoophiyaa keessatti harki 70 oromoo ta'ee jedhe Ameerikaa kana keessatti harki 70 ummata adiidha ummanni adiin harki guddaan ammoo baadiyyaa keessa jira baadiyyaa keessatti ammoo hiyyummaa dhukkuba adda addaatti duubatti hafanii jiran ummanni adiin xiqqooni corruption diversity maqaa diversity kan ummata gurraacha kan afofoo keette amma fakkeenya paartiin dimokiraatii jedhanii jiran beektan paartii dimokiraatii kana ummata gurraachaatti fidanii nuti ummata maraaf dhaabbanna jedhan no is interesting corruption ummata maraaf dhaabbataa jira ummanni adiin gariin dhugumaan garaan gubatee kanaafi namtichi kun yoo waallee godhuu dhabaate Trump isinitti baa jira namtichi Trumpin kun even yoo ummata gurraacha ummata kaan filamaa ta'ee jedhe rakkoona keessa jiru beekee jiru gubatiinsa beekee jira dubbataa jira oromoon ka Jawaar faana deemuuf saniif deeme jarroonni tun ammoo warroonni aangoorra jiran ammoo hin beekte akka oromoon Jawaar bira jiru addunyaan illee hin beekte namoonni akka Jawaar aangootti yoo dhufan ummata population akka 70 of jalaa qaban kanaafu manna akkanaa dhufuutti ummata minority akka maka godhan hin beeknu kana jedhu corruption biyyattiin addunyaan tun buutuun akkas ijaaramte jette jechuudha anyway wanis wal maagala keessatti mu barbaadee jedhe rakkoon politikaa Itoophiyaa wal keessatti xaxaadha ummanni Itoophiyaa sabaaf sablammii 84 haa jennu malee 83 waliigalti 83 sunniin persentii 3 gadi persentii 3 I'm sorry lakkoofsa nama 3 gadi kudhan keessaa jechuu kiyya sigalee if not miliyoona walakkaan gaani maal goota walakkaa gadi jarri walakkaa gadi ummanni 83 ka aangoorra jiru ka aangoorra ture ummata oromooti ka biisan ijaare ammallee ummata oromooti ka ummata oromoo miidhaa jiru kanaafuu warroonni aangoo kana keessa jirtan sirna kaleessa as deebistanii ummata oromoo fi addunyaa Itoophiyaa otoo hin ta'in akkamitti corruption akka itti fufsisanidha biyya Ameerikaa kana keessatti wada jirtan amma dhaaba guddaan tokko kan nama 1756 of jalaa qabna jedheetiin deemu kuni ka political party Ameerikaa jijjiiruuf yaadu kuni ummata kani ummata nuti nafxanyaa jennuun kana sigalee nafxanyaa kana keessa by virtue of inni ummanni oromoo harka 70 jechuun meeqa dhibba keessa 70 soddoma qofatu harka 30 sabaaf sablammiin 83 harka 30 gadi taati harka 30 sabaaf sablammiin jechuudha harki kuuwwan lakkoofsa addacheen oromiyaa kanallee akkuma nu arginu kanaa harka akka nu agarru ol sharafanii bakka maratti gurguramtee jette kanaafuu anyway goobanaa fi ilmaan akaakayyuun goobanaa qabsoo kan keessa ka jirtanii akka duritti ta'uu hin dandeettu wannan gammadu keessa yoo jiraatee jedhee confidently dhiidhaani mootummaa addunyaa mariin tokko yoo jiraatee tasgabbiin yoo jiraatee jedhu uummanni gaafiin uummata oromoo deebi'uu qabaadha warroonni maqaa uummata oromooti ilmaan goobanaa akka gurguraa jirtan ka keessa jirtanii karaa irra jirtan kun isin baasuu hin danda'u akka yaada kiyyatti dogongora hedduutu ta'ee jira dogongora kalee ta'eef ammoo gumaan dafanallee bahuu qabu gumaan jechuun ammoo nama ajjeesu jechuu miti kanaaf dogongora irraa dhiistanii saffisaan yeroo gabaabaa kana keessatti qawwee diinatti qabdan malee diinni ammoo ka dhufaa jiru hin jiru uummata oromootu uummata gabrummaa miite akka nuti illee balleessin ofiillee akka nu hadha baqataa taanee boroo akka isin baqataa hin taane jechuudha because yoo hadha nu isin cabsinee dhufnee jenne warri waboo ta'ee warra biraa ta'ee cabsee isin dhufee cufee aangootti dhufee jedhe isin cabsee jedha akkasii ammoo gaarii miti oromoon cabuu dhiisuu qaba oromoon gadadoo keessaa bahuu qaba oromoon nagaan jiraachuu qabna
ijoollee teenya yeroo marayyuu ibiddatti ergineetiin ijoollee otoo hin dhalatiin du'iinsa qofa arginu kana dhiisirraa bahuu qabna. Kanaafiyyuu saffisaan takka yaada kiyyatti warra mana hidhaa jiru mana hidhaa keessaa gadhiisu. Warroonni ganda keessatti ammallee ijoollee daa'imman takka beekne duraa jirtan dhiisa. Yoo aangoon kun dabree jira. Itoophiyaan Afgaanistaanii miti. Kadhattuu biyya weessiidhaan jiraate kadhattuudha. Achi immoo qotee bulaan kenna mallaqa kennu garbuu kennu dhiisa. Biyya keessatti beela hedduutu jira. Beela Oromiyaa keessa jiru, dhukkuba Oromiyaa keessatti dhufaa jiru. Yeroo mara addunyaan hin dhageettu maaliif nafxanyootaa fi ilmaan goobanaa ka aangoorra jiran rakkoo Oromoo akka Oromiyaa addunyaa argatu hin barbaadan. Rakkoo Oromiyaa ka addunyaan dubbataa jirtu ka quba qabdu kana nutu godhe. Jaraa miti. Jarri Itoophiyaan tuni biiliyoona hedduu qarqaarsan ka argattu. Ummata saba xixiqqoo kana ittiin bituu fi ummata saba xixiqqoo kana ittiin gammachiisuu fi ummata Oromoo kafachiisan. Qabeenya lafti ka du'u ilmaan dhiigaan Oromooti ka jarri ammoo ittiin gabbartu aangoorra turaa fi sabaaf sablammii uummata jennu kana. Sabaaf sablammii uummata kana of course mirga qabaatanii yaa jiraatan jarrillee jechuu kiyya. Garuu jireenyi jira at the expense of Oromoo ta'uu hin qabu. Jireenyi Oromoo xiqqoo sigalii lakkoofsaan xiqqoo aangoorra baatee ummata Oromoo amantaa musliimas ta'e ka ganda kibba Oromiyaa keessa jirus ta'e baha Oromiyaas keessa jirus ta'e dhiyees bakkuma ta'e jiru irra ta'uu hin dandeettu takkalee sun deebi'uu hin dandeettu. Oromoon mootii nafxanyaa yookiin immoo ilmaan gooban daacee buuseetiin uummata kabraa fixuu fi miti. Fixuu barbaanne kan irratti fixuu barbaanna. Roodmaappii kanarratti dhumatti kan hin jiru roodmaappii baasne kanarratti ilaala itti hirmaadha jedha. Akkuma gaaf duraallee jedhee Oromoo Koongirasii keettee daamee because idea particularly waa'ee COR jedhu kun kenna. Particularly warra sadii tolitti dhufee kana godhee jedhe. Kun ammoo wanti gooneef ammoo Oromoof ni ta'a. Oromoo wanta ammoo alatti baasnee isinitti mul'isnee isintu irratti dubbatee jedha. Ka isinii ta'u ammoo ka inni ta'a jettan ammoo irratti dubbadha sagalee kaasa. Cal'istanii ilaaltanii deemina. Inni agartan nama kadiira wanta YouTube subscribe godha isin jedha. Subscribe godha. Because lakkoofsaan hagana waan taaneefi hagana even wanna fe'oo dadhabnee jenni lakkoofsa keenya ol qaba. Qabeenya keenya irratti lafa keenya irratti abbaa ta'uu barbaannee jenna. Yoo isin cal'istanii sigalee siree teessa irra teettaniitiin nam tokko naa falmata jettan. Absoo siif falmatee si aangoorra kakaa hin jiru ofiyyoo falmatte malee. Warroonni PP kana jala deemtanii yookiin sirna OPDO kana keessa deemtanii hadhaas geettan yeroon dhumee jira otoo kiyyaa keessaa baatanis itti fakkaata. Badii garee gootan namoonni akka awwalu dirqama seeraaf dhufuu qaban namoonni akka shimallis dirqama dhufu. Warroonni kun ammoo fedhii jiraatiin aangoorra bu'uu hin danda'an afaan qawweetiin unfortunately. Kanaafiyyuu warroonni jalatti haftanii jaraaf ulfaan ta'ina dhiigicha du'iinsa uummata Oromoo keessatti irratti hin fageessinaa. Kanaafiyyuu dhumarratti ammallee deebi'ee Twiiterii kaampeenidhaaf xalayaa barreessutu jira itti hirmaadhaa isin jechuu barbaada galatooma.